Madaamiin takka takka madaamii baay'ee waan eebbiseedha. Madaamiin akka ilmoo ofiitti nama ilaaltullee ni jirti. Kinoo madaamii akkanaati amma waan jechaan ni jirti. Manni yoo ani hin jirre das nama jedha jetteeni dhugaa rabbii baay'ee namatti tolu baay'ee itti gammade baay'ee natti tolanii jechuudha. Dhugaa I love you tutu my madam kana godhu I love you my madam madaamin akkana yaanuuf baay'attu siniin jedha. Egaa warroonni mana keenyaa haarawwataa ta'an like share subscribe gochuudhaan nu jajjabeechaa siniin jecha. Harallee viidiyoo tokko qabadee isinii dhufee jira. Yaadonni inni isinii hojjedhu yoo isinitti tole like godhaa isiniin jechuu jaaladha. Asumarraa illee shamarran mana madaamii jirru jechuudha. Gola ormaa keessa jirru baay'een keenya of miidhaa jirra jechuudha. Sababbiin isaa inni tokkoffaa irratti wanni ani isiniin jedhu namoota kaleecha isin miidhee isin biraa deeme barbaacha duuba namoonni deemtan jechuudha. Namni tokko kaleecha si miidhee sirra tarkaanfatee yoo deeme nama san jireenya kee keessaa baasi garagartee hin ilaalin koongoo mallee maaliif yoo jettee kaleecha sirra tarkaanfatee si kuffisee si jibbee sirraa yoo deeme har'ammoo na jaalatee na simata jettee hin abdatin. Hiriyyaa shamaraa haa ta'u hiriyyaa dhiiraa namoota kaleecha waan tokko si jibbeetu dura hiriyyaa kee ta'ee hiriyyaa kee taatee waan tokkoon si jibbee waan tokko si jibbitee yoo sirra darbitee deemte nama san barbaacha duuba hin deemin. Nama san gizee lama gizee sadi tiikestii barreessitee fi tiikestii si barreessee yoo tiikestii keessa ilaalee siif hin deebisne ati deebistee hin barreessineef deebistee hin dubbisinis onni kee keessaa buqqisii dhiisi. Sababbiin isaa namni suni sitti fayyadamuuf gara kee dhiyaate malee si fayyaduufi miti. Maaliif beektaa wanta sirraa barbaadu yoo sirraa dhabe wanta si gochuu barbaadu tokko yoo sirraa dhabeedha. Namni tokko sababa malee kan sababa gore sirraa goru jechuudha. Kanaaf ati immoo maal gootaree nama tokko sababa tokko malee kufaatii kee yaadee nama si jibbe fakkaatee sirraa deemee nama san duuba deemtee ni boocha yoo ta'e ati hin dogongorte. Sababbiin isaa namni sun jalqabumaa kasitti dhiyaate si kuffisuuf malee si kaasuuf miti. Garuu si yoo ati kufteetu sirra tarkaanfates inni kufaatii keessanitti gammadee si wajjin jiraata. Yoo ati kufuufi diddeemmoo yoo tarkaanfattes kufaatii keessanitti aaree malatti si kuffisu barbaada. Kanaafuu namoota kaleecha si jibban namoota kaleecha si tuffatan deebitee ittiin dhiyaatiin. Maaliif jennaan har'a jiruu kee balleessuuf jiruu kee barbadeessuuf jechuudha. Isaan kan gara kee dhufan malee jaalala kee qabaataniiti miti jechuudha. Inni lammaffaan shamarran gola ormaa keessa yeroo hojjettanii jechuudha. Eenyummaa keessan dhoksitanii eenyummaa nama biraa argamsiisuuf hin xaarinaa. Sababbiin isaa of taa'aa jiraadha. Isin anamma fakkeenyaaf akka waleetitti hin jiraachaa jira. Eenyummaa koo osoo dhoksin gola madaamii keessatti maal akkan hojjedhu osoo dhoksin yeroodhaan hojiin kiyya maal akka ta'e osoo dhoksin ifaan bilisan jiraadha jechuudha. Maaliif jennaan har'a eenyummaa kee dhoksitee jireenya keessa jirtu dhoksitee borummoo maal taata? Keessattuu shamarran booyfireendi online irraan baafachaa jirtan. Of eeggannoo sin gochuu qabdanii nama tokko jaalattanii nama san gammachiisu jettanii bifa keechan filteriidhaan suuraa kaatanii isaan ergina. Sababbiin isaa loormaan fuula keessa san filterii malee fuulli keechan madaatis haa qabaatu waan fedhe haa qabaatu jechuudha. Akkasumatti loormaan isaan suuraa keessan kaatii irratti ergaa. Yoo isa wajjin simate sin simate. Yoommoo isa wajjin kan simanne ta'e boru jireenyi kee akkasuma waan ta'eef beektee yeroodhaan irraa deebitaa jechuudha. Har'a garuu filteriidhaan nama san irratti ergite jechuun borummoo filterii keessa jiraatta jechuu miti jechuudha. Taniif galee miti ijoollee baay'een akkas kan taantu jiru. Ani kanan beeku naman qaaman beeku hiriyyaa biyyatti baastee filteriidhaan suuraa isteejii ergitee fi filteriidhaan suuraa kaatee Facebook irratti maxxansiti akkas gochaa turte. Garuu gaafa isheen asii galtu
isaan na eegin jenne garuu shi faamiliidhaan na eegaa jettee inni yeroo faamiliin isaa eeguu dhaqu innis immoo guyyaa ishiin galtu waan beekuuf ka'ee deeme jechuudha. Fageenyarraa argeetti irrifate jechuudha. Rifateet isheen tun immoo ishee miti nama biraa ta'uu qaba kun jedhee baay'ee rifate. Yeroo kana maaltu ta'e guyyaa biraa yoo ishiin itti dawwaltu ani si arguun barbaadu jedheen. Sababbiin isaa fuulli isheen irratti ergaa turtee fi fuulli inni ittiin arge gara ture. Bifaan magaaluftee yookaan immoo bifaan gurraachiftee osoo hin taane fuulli ishee baay'ee madaatiidhaan dhumatee akkasumas immoo buguriin gara itti yaa'ee jira. Wanta adda addaatitu jira. Fiiltariin waa baay'ee sin dhossa ijoollee. Fiiltariin waa hedduu nama dhossa. Tokkoffaa irratti wantoota fuula keetirra jiru hedduu isaa dhossuu danda'a. Kanaaf wanta sanirra bilisa taatee boru jireenya gaarii jireenya bareedaan jiraadha yoo jette eenyummaa kee gwaadaa gootee nama biraa fuuldura keen ofiin jechuu barbaadeen qalaalumatti dhiifama garuu bakka dogongoreetti inni biraa gola ormaa keessa yeroo hojjettan wanti sin mudate yoo jiraate gizee tokko namni tokko yoo siin ol baru suuraa naa ergisiin jedha. Yeroo suuraa naa ergisiin jedhu sanii suuraa keessan ka'uuf suuraa kaatee erguuf kutaa keessantee uffata bareedaa uffattee akkasumas iddoo mijataa ta'e teechee yookaan immoo suuruma kana kaatee duuba kee background jijjiirtee haala saniin suurota namoonni namaa ergitan jechuudha. Maal jedhaniin si fudhatu beektanii warroonni suuraa keessa laala sun akkamitti tole ijarraa yaa haftu shiin maashaallah jedhu jechuudha. Garuu jireenya kee akkamitti akka jiraachaa jirtu maal akka hojjechaa jirtu hin beekan jechuudha. Ati wanni beekuu qabdu sa'aatii meeqa akka hojjettu hojiin kee maal akka ta'e yeroo hundumaa akkasitti hin tolle nama sanitti jala murteetti himu. Suuraa ka'anaa ergaa yoo isin hin jedhan uffata hojii keessaniitiin suuraa kaatanii ergu. Ani yeroo baay'ee amma asirratti na argitu. Uffata hojiitiin viidiyoo hojjedha jechuudha. Kun amma uffata hojii kiyyaati. Maaliif kanan ittiin hojjechaa ture hin qayyaranne waan ta'eef maaliif uffata qayyarachuun laphee koo qayyarachuu miti isiniif galee uffanni gubbaa koo dhossa malee keessa koo dhossuu hin danda'u. Kanaaf uffanni foon kee dhossuu danda'a malee eenyummaa kee dhossuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf eenyummaa kee dhossuuf jecha ofii keetii gwaadaa keessa teechee nama biraa gammachiisuu jecha hin xaarin jechuudha. Wanti waaqayyoon keeti jedhee hiriyyaa shamara isaa ta'u kan dabaraas wanta waaqayyoon keeti jedhee lafa sii kaa'e eenyummaa kee wajjin kan simatu ni jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf eenyummaa keechan dhossitanii jireenya keechan guutumaan guututti hin balleessinaa isiniin jechuu jaaladha. Ani viidiyoo kiyya haala kanaan har'a fidee dhufe jechuudha. Maaliif jennaani gola ormaa keessa teenyee waggaa dheeraaf hojjennee ijoollee miidhamaa jirru hedduu keenyatu jira jechuudha. Kanaaf miidhama kanarraa ol deebisuuf immoo har'a eenyummaa keenya kana dhossuu dhiisne ifaan bilisa jechuudha. Immoo nama tokko yoo wal bartani namni tokko yoo sin ol bare dhiiras haa ta'u shamaras laayivii kaleecha dabarsitan dhossuuf hin yaalina. Yoo inni dhiiraa sunis yoo ilmoos qabaattan inni ishee shamaraa sunis laayivii kaleecha dabarsitanii dhossitanii nama tokko waliin barina. Maaliif jennaan waan ajaa'ibaa tokkodha jechuudha. Viidiyoo baay'ee qalbii nama cabsuudha. Viidiyoon siniifan hojjedha viidiyoo kanatti aanee jechuudha. Ijoollee waan akkana laayivii ofii kaleechaa dhossanii nama biraa fakkaatanii namaan ol baranii jireenya ofii immoo guutumatti balleessaa kan jiran baay'ee isaaniitu jira jechuudha. Kanaafuu wanna akkanaa kana siruman dhossinaa jechuudha. Du'a dhossanii awwaaleessan dhaquu akkuma jedhasanii har'a eenyummaa kee dhossitee boru namni tokko yoo walitti dabalame eenyummaa kee sirriitti beekuu waan danda'uuf har'a eenyummaa walii beekanii duuba walii beekanii qaama walii beekanii gaafa walitti dhufan borus jireenya akkasitti ifaan bilisa ta'ee jiraatamaa jechuudha. Akkas isiniin jedha kabajamtoota kiyyaa ani viidiyoo kiyya har'aa asumarraa nan goolaba turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jecha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii